Kalaya ulfina guddina kan baatu harka koo galeera balballi salphina dura koon abaatu na dura kufeera. Kalaya ulfina guddina kan baatu harka koo galeera balballi salphina dura koon abaatu na dura kufeera. Kan koo hojjetame alaabaa moo'ichaa harka koo galeera. Dhimmi koo hojjetame xumurame raawwatame harka Yesuusiin harka koo galeera. Harka koo galeera 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 harka koo galeera. Utuunni naaf jiru laataan akkadhee waan godhuun nabu humna koo haaressee karaarra na buusee daandii walakkaas tasanan dhaabu. Asiif achi koruuf falasaa wallaalu aggaamee tan beeka daandii cufaa banee karra duudhaa cirree eebba kottiis na baase ka. Aduun kan koo deebi'ee hidheetu kakuma naa ba'ee deemsa koo karaarratti hin fidu. Waaqayyoo mana koo galataan guuteera alaabaan ulfina kan koo ba'ee mul'ateera. Aduun kan koo deebi'ee hidheetu kakuma naa ba'ee deemsa koo karaarratti hin fidu. Waaqayyoo mana koo galataan guuteera alaabaan ulfina kan koo ba'ee mul'ateera. Ba'ee mul'ateera 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 ba'ee mul'ateera. Akka warra kaanii jecha dubbatee inni nyaatu waadaa sakan koo dubbisaa dubbatee inuma raawwata kakuudhaanii har'a mul'achuu koo. Hedduu na jaallata baltokitti ofirraa na buute ormatti na laatu waan ani barbaadu yaada isaatiin beekaa Yesuus godhamu hunda kan na guutu. Sababa Yesuusiin jiraadharra ga'ee karoora diina koo hunda karaatti hafee. Humna koo hir'isee kaayyoo koon gabaabsu na wajjin inni kattaa keessaa bishaan noosee baasu. Sababa Yesuusiin jiraadharra ga'ee karoora diina koo hunda karaatti hafee. Humna koo hir'isee kaayyoo koon gabaabsu na wajjin inni kattaa keessaa bishaan noosee baasu. Na wajjin na wajjin na wajjin na wajjin na wajjin Yesus na wajjin Yesus na wajjin Yesus na wajjin Yesus na wajjin. Ayyaanni kee gooftaa manarratti baay'ate dhukkubni salphina anarratti sokkee. Gaaffii ni qabu mutuun jaallatini wal waamee didichaati sokkee. Salphinni argatu kana duukaa jirtu maalitti arrifadhaa. Uumamni harka keessumaan babbareedee gochaa kee faarfachuuf handhuura guutuudha. Ayyaanni kee gooftaa manarratti baay'ate dhukkubni salphina anarratti sokkee. Gaaffii ni qabu mutuun jaallatini wal waamee didichaati sokkee. Salphinni argatu kana duukaa jirtu maalitti arrifadhaa. Uumamni harka keessumaan babbareedee gochaa kee faarfachuuf handhuura guutuudha. Hedduu baay'eedha molmaansaa hundaan abbootee malkisaa. Dhaabeen beekuun isa gaafatadhee waan ani barbaadu isa harkaan argadhee.
hedduu baay'eedhaan mormasa hundaanaaf buutee markisa. Dhaabeen beekuun isa gaafatadhee waan ani barbaadu isa harkaan argadhee 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 waan ani barbaadu isa harkaan argadhee.